lubbuu keetiin geeddarame waan si faarsuufan qaba sababa quubsaan qaba waan si faarsuufan qaba sababa quubsaan qaba. Abdi Waaqayyo isin haa marfatu. Hospitaala ciiftee ammallee baay'ee garmalee dhukkuba nama baay'ee keessa qaba. Yeroo duraa busaa jedhanii achii booddee immoo infekshinii marrumaanii godhattee jedhanii guyyaa ja'a hospitaala ciiftee baatee ammallee garaagarummaa qabdu nama ciifti galtus. Quanto alguma aqui tem nome da descendo dentro? Gooftaa Yesuus teessumni kun abidda kee uffatu harka kee irra dhuftee adeemsu infekshiniin busaan dhibeewwan adda addaa afurri hamaan raawwatee ishee geettan hin taa'in. Maal si godhama si? Dadhabsiisa. Soorata homaa soorachuu hin danda'u. Erga ofirratti argite amma fiteetta? Torbee sadii kan deema ammaa sooratuma normaali erga nyaadhe jechuudha. Birriin daama tokko. Laphee kee kana si dadhabsiisa? Laphee koo kanas na dadhabsiisa. Baay'eellee wallaansi adda addanaa godhameera jijjiiramu manatti hin finne. Manni qorichaa maaltu infekshinii maal godhatti jedhan? Infekshinii jiratti jedhani? Kanaafuu maal godhisi jedhan? Guyyaa ja'aaf turte qorichuma gosa lama liqimsiidhaan itti kennanii inni immoo yeroo ishee liqimsitu ol deebise. Nama amanuu dandeessaa waaqayyo kan ishee gargaaru? Nama Gooftaatti namantaa akka waaqa warra si gargaaru. Amen. 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 Gooftaa Yesuus barruu harka kee dhufte aboo isa waaqayyummaa waaqayyo wajji wal isa qixxeessu sana homaatti utuu hin lakkaa'in inni bifa ilma namummaa uffachuudhaan gad of deebisee hamma du'a fannoottis kan jedhu caafamee jira. Cubbuu qabdi yoo ta'e obboleessi kunis yakka qaba yoo ta'e qulqulluun hafuura kee amma itti araaramu. Amen. Aangoon seexanaa humni dhukkubaa qaama ishee kana kan qaban hundumaa du'aa ka'u ilma kee Yesuus Kiristoosiin gadhiisanii keessa haa deeman. Amen. Amen. Sarjarii jalqabi. Amen. Kan manni yaalaa dadhabee kan manni qorichaa dadhabee qoricha ammarraatti tasgabbeessuu kan hin dandeenye qulqulluu hafuura waaqayyo kottu walitti qilleensa'i. Garaacha ishee dhaqii, somba ishee dhaqii, tiruu ishee dhaqii, kalee ishee dhaqii, laphee ishee dhaqii, dhiiga ishee dhaqii, gartuu dhiiga hundumaa qabadhu. Qilleensa hafuura waaqayyo itti ol qilleensa'i. Qilleensa hafuura waaqayyo itti ol qilleensa'i. Qilleensa hafuura waaqayyo itti ol qilleensa'i. Reeffa fuutee hin galin. Amen. 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 Rai shalaboradia. Amen. 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 Somba shera kan keessa marrumaan shera garaacha shera. Nekkeen marrumaanii kan irra keessan keessa nyaata kan gootan sina furanni buddaa furi xinqolaa fura du'aa. Jai sarumaa keessa. Foore bayi lama. Foore bayi sarumaa sadi. Beenu harka koo jalaa akka nama du'e gocha. Beenu gaachuma. Beenu
Utumaan ishee kana keessaa fura kana fudhataa dafi. Olaachis dafi utumaan ishee keessa. Achis achuma tokko lama sadii dafi. Dafi waan bareechatti lafaa baddaa. Shaati keessa hiitatis. Tori keessa hiitatis. Hojjaan amma miilas. Tori keessa. Marummaa gararratti waan ati walitti qabdee keessaa buqqise fura bujaa. Yaai keessa. Waaqayyo si qabee jira. Yaadi keessa waaqayyo si qabee jira akkamitti buutee ba'a. Nan ajjeesa gidduu kana itti ta'a. Nan ajjeese. Sagalee guddaa keessa fuudhi bayi. Fuudhi bayi. Kaacira ati gara sitti dabartaa fi galataadhaaf. Amma deemtee dhufti galataa. Ofii isheetiin faragataa dhufti. Akinaa sirrii isa. Kottu eessatti? Makiinaa keessa jirta moo utuu lafa deemtu? Bajaajii keessa jirra. Bajaajii keessa jirra? Bajaajichi walitti turgute moo? Warri kan biroon? Taa'e. Isaan hin du'an ati jirtu. Kayyaa waaqayyo. Dabali harka kee mirgaa ol qaban. Mucaan kun yeroo hunda lafa kanarraa waaqeffatti. Innaaf guddaan lafa kanaa ol ka'u abidda sitti waama. Abiddi namni lafa kanarraa sitti waamu jireenya keef eebbata. Harka kee ol qaban isa jirma harka kee ol qaban. Wanti nama ajjeesu sin ajjeesin. Iyya guddaa iyyaatiin haa ta'eera jedhaasi. Isaan si biraa du'an. Na dudduuba ta'a turanii hangabbinaa keessan ta'a. Miilli kee kun kan ammaa si ta'e. Baqaqee na hodhan. Si hodhan hin baqaqe. Mana qorichaa eessatti nan si hodhan. Adventistii. Amma sadhumaa fura qulqulluutti of kenna. Waan biraan ta'in miilli kun. Take up mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus name. The mighty name of Jesus. Sawata yosintul kalchina. Ras. 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 Ras na shakutuma. Ras ni shakutuma. Ras na shakutuma. Ras ya frawake. Rasia 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 Frawake. Toko na masani. Toko na masani. Toko na masani. Toko na masani. Sakala kutta wal kasi alkasikiza. Fori bai sanu makesa. Fori bai sanu makesa. Fori bai sanu makesa. Woftan macca sitta ekam. Kai. Demine. Demine. Mereka kelaman saja sekali. Lepas itu si ikeran. Dinakle ke ekonomi kali ke apura ke ikera. Wansu kunci seserai ikera. Nami toko iya di kamera iraka. Lama. Sadi. Apu. Sarwa saruma.
Muraba shadala bagrala baba baba. Arga ke laman sa kana kabat lubuna nama kuna torbana tagarsiza. Wakaya ulfat. Arabana motara luka mawai kafakato puna wakayo. Wansita kali arragal kala wakayo sirachirera. Boleh kan kita minta kan sis? Io mangio esse pensano guardate, ormai legna ragazzi, si date una torta che si parla, carata dei viti di dopesi, dovrasi che la nave con caste caruba, carata dei viti di dopesi, dovrasi che la nave si paga, gacciana con Gesù si nabrò, si nada che ya pulo Yeroshen okola dufti ol gal targitanit okola yeroshen sen targitanit tu islejetti amma garu ishen utal chotti jirti wansi kesa butame waka yo sitire bisera bota bayar ki jorda bilago bilane Narra cabe rangun dua cabe sama kana gitu. Narra cabe rangun dua.
Ishee kana biraa makiinaan ajjeesee hafte okolaan dhufte ol galtee baqassanii hodhani afurri waaqayyo moo galgala kana isa hakiimiin baqasse dhukkubbiin isaatti dhaga'amaa jiru inni harka isaatti nashateera dhukkubbiin hin jiru. Akkamitti dirgute makiinaan kan sheetan deebi'a? Angabinaan taara makiinaan sadii rukutaa dhufe. Okay. Isa sadii rukutaa dhufe sireeffiin duraan naannadhee makiinaatti na rukute. Makiinaa jalan bu'ee kee gaafanni ol kee deebi'u ammas deebi'ee na rukute. Jaarsa tokko inni dureeraa isaan irra hojjedhee darbee isaanii kootee achumatti irra buusanii abbaa dulaa geessanii anaa dibeensii geessanii achi ijoollee na dubbisanii dhufanii abbaan makiinaa asin dhufee deebi'ee. Gaafa deebi'ee dhufu ati lubbuun hafuun hin caala. Naan jedhanii isa booddee hin ciiste naan jedhan. Gaafa isaan hin ciiste jedhanii shakkiin keenya bishaan jilbaatu dhangala'a. Gatii kanaafuu ciiftee ilaalamte jedhanii gaafa raajii na kaasanii nafee cabii nafee naan jedhan. Isa booddee ciistee ma wallaanan taana ciisee wallaanamu nan galan jedhee dideen galee kadhannaan dhufan jedhee isa booddee dubartii ulfaa tokko jirti. Isheenis na duukaa jirti. Akkuma tilmaamutti ulfa ji'a 7 taati. Innaan amantiin kee maalidhaan aan jette ampheenxeedhaan jedheen akka ciifnee busaanas keessaa namatti daddarbaara waan ta'eef anis ilaalameen gala waaqayyo nu gargaara kadhannaatti jabaadhunaan jettee nan galee isheenis waa tokko hin taane isheen ilaalamtee magalte anis gaafa ilaalamee galu qoricha naa kennanii yoo madaa'e madaichi foon keessaa kutanii baasanii cirracha keessaa funaananii isarratti xinnoon suma sirbii isaa jechuudha. Edee galgala baay'ina dhukkubaa bulee ganamas baay'ina dhukkubee kadhannaan deebiin fedhee ganama gaafan ka'u namni natti yaa'e isa booddee kanaa fedhee nafee amma galgala kana amanee man dhufee akkuma namanetti waaqayyo. Waaqeffataa turte kana? Nan dhufa. Hirmaataa turte? Ganaan dura immoo waaqayyo waa baay'ee dubbatee na oolchu. Kanaan dura kan inni dha'utu torban qidaamee darbee safarumattidha. Baay'ee gaafa sana tokkoffaa marraan ta'a. Sireefiin dhufee an keessaan bu'ee isa dudduubaalee nan hin deebi'ee gale. Gadhee kaleessa immoo anumaan nalee waaqayyo naan biseera warri sun immoo. Amma miilli keenya si dhukkubu akkam ta'eera? Amma wanti tokko iyyuu natti dhaga'amaa hin jiru. Waan tokko? Nyaata sabni kun argee. Inni baqaqee foonni inni foon koonni karoolii kun irraa gaafa isaan kutanii mucaan tokko yoo dhaabbatee viidiyoo isaa waraabbatee. Viidiyoo isaa waraabbatee. Meeshaa itti bisiniiti. Saba kana gidduu deemi waaqayyo madaa saba kana keessa. Akka ani baay'ee rachaalee saba kana. Ijoollee harka rukutaate. Ijoollee harka rukutaate. Waaqa faarsina. Waaqa faarsina. Isa faarsina. Waaqa faarsina. Argite kan keessa akkasuma. Waan iji namaan argine baatee jirta madaa. Galgala irraa kanaa jalqabee garuu ashaakeera. Ati attam si godha gaafa sitti ka'e. Yeroo dheeraadhaaf kan inni na dhukkube. Rafanii. Wanti miidhagina dabalame abbaa mana. Rafan tokkodha jechuudha erga sooradhe. Rafan tokko. Rafee jimaata darbee mana namaadhaan soorata nyaadhee ba'ee soorata sanaan hin jira jechuudha gaamma. Dhugabaatee keessa fayyitee soota murtee tun dhufta. Ergasii sanuma wal qabatee haa ta'u na dhukkubee mana wallaansaa dhaqee wallaansa gurguddaan naa godhame. Abbaamti manaa koo kun mana barumsaa mana wallaansaa dhuunfaattis nageesseera. Hospitaalas yeroo dheeraadhaaf hin ciisee ba'ee torban tokko ol jechuudha.
Wallaan sinaa godhame sun maaliif akka inni bukkee hin baane beeku. Homaana tajaajiluu madidi. Gara xumuraatti isaan namootni qilleensa keessa jiran waa'ee busaa taayifoodii tun ta'in infekshinii wayiitu argame jedhanii nama qasuu kan jiru baay'ee sodaadhe. Soorotaaf bishaan irraa kutaa jedhanii guyyaan beellama kootii gaafa ga'u ultiraasaawundi irratti infekshiniitu argame. Infekshinii masanaa wajjin wal qabatee ta'us sooronni naasifaa odide. Sifaa jedhamee attamitti sifaa guyyaa qoricha paawudii gurguddaa qabu siilaan si xumuranaa jedhan. Waan godhan hundumaa godhaniiru taasa naasifaa uummadide. Filadheeta nama miriindaa maxinnoodhaa fi muuqii fi haqa nama xixiqqoo ta'a jechuudha. Anni isaan qabuu dandeenye nufu ulfaataa baay'ee jaalladha garuu sagantaa kana iddoon qabaa fi bifa hiriirra nageessimee jedhe na dura dhaabbatee na fuudhee ka'e innis gajjallaa kana gaafa ga'e waan tokkoon jedhe ijoollee daa'ima lama qabna nuyi bakka nan du'a kan jedhu fa sodaadha. Shettima kana ba'ee jechuun dhufuudhaaf baay'ee dadhabe isatti rarra'een akka kanatti dhufe baay'eetti dadhabadhee jechuudha as gidduu wal ba'u jechuun amma makkan ulfaatu gaa waa'een fayyaa yeroo sana namaa gala. Baay'een dadhabees ba'u bakka abaludduu dhiyaasaama. Daa'imni keenya ni jalqabaa garraa miidhe sattam godhuu ishee xiqqoo illee bishaan namaa buusee nyaattii jedha isaan. Maali waaqayyoon kadhachuu deemaa irra hin duutu dhiisinaan jedhee. Waanuma gaafa dhufee kadhatamuyyuu kadhachuumaaf waan ulfaatu wayinatti fakkaata. Yeroo namoonni kaanii faarfatan maaliif hin jedhu jedha taa'ee. Harka koo satachi fuudhee akkas naaka akkana goggogsuu wayina godha beektaa harka koo kanasi. Magaalaa kanatti guddadhe nama wallaalchisu miti yaa'u namoonni baay'een as yaana beeku shakka. Takkaa dhukkuba sin beekan utaalaa deemu malee maaluma takka na argate beeku gaafa irratti lafa dha'u taatee kana ture. Isaan maddana keessaa ijoolleen taa'anii utaalanii faarfatanii ani immoo harka koo kan tajaajila barbaada inni kanaaf ka'ee faarfatu na duuka harka koo achi naa ka'a. Akkasuma gaadeemanii maal jedhanis ijoollee faarfata maaliif hin jedhu jedhama akkasuma utaalee faarfadheen namatti dabalamee motora keessa nangalaa jedha taa'ee. Amma utaalee faarfatan ollee siin deebiin ammuma deebi. Ammuma saammaa. Mereka boleh kisah di kamar semua je. Asgara kau lihat nanti sini. Rasa kate, wanta tahun bekan. Kan sekali nak kuat dua mati. Dina kita ke kami, nak ke kami. Amin. 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 Lama tadi juga mati rufta. Amin. Nyata lagi nyatu ti. Ada facasa ba? Sampai benar juga mati di dalam anjing. Amin.